yeroo hedduu bilbila keenya irrattis ta'e koompitara irratti yeroo nuti Google daawwannu yookaan Chrome irrattis ta'e websaayitii browser fadhen yeroo nuti online daawwannu wanni tokko jira. Wanni kun history wanti nuti daawwanne san save ta'a jechuudha. Kana jechuun namni biraa dhufee koompitara keenyas ta'e bilbila keenya fuudhee browser nuti daawwanne san yeroo galee ilaalu wanti nuti daawwanne hunda tokkoon arguu danda'a jechuudha. Kanaaf arra viidiyoo irraa kana keessatti koompitara irrattis ta'e bilbila keessan irratti wanna isin fayyadamtan wanna isin ilaaltanii turtan akka koompitara keessan hin kufnee fi bilbila keessan irrattis browser keessan irrattis akka isin hin kufamne jechuudha. Stooriin keessan akka hin kufamne haala kamiin akka godhuu dandeessanii fi ammas secure hedduu akka taatan websaayitii fedhe yeroo daawwattan browser fedhen yeroo wanna fedhattan search gootan hedduu hattoota irraas ta'e akka attack hin taane jechuudha. Karaa security'n karaa safety'n akka haala kamiin akka websaayitii barbaadan ittiin fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. jalqaba warra YouTube channel keenya Safe Tech faariyatan subscribe gochuun dagatina TikTok irrattis follow gochuun dagatina. Wait a minute. Who are you? Kana video kanneen akkana kana waa'ee bilbilaatii fi koompitara keessanii teeksipsii wal qabatan argachuuf Safe Tech subscribe godhaatii mallattoo notification bini on godha ati torbaanitti yeroo hunda video gadhiifnaa daawwa. Suuqa kanaaf daawwattoota fi asirratti browser keessan erga akkana seentaniin gaa osoo wanta takka search hin goone durutti asitti kan argamtu tuqsadee kana tuqsadee takka jira tuqsadee kana irratti ni juqaaftan tuqsadee kana irratti erga juqaaftanii booda new incognito window kan jettu kana browser fadhe irratti ni argattanii kana irratti yeroo juqaaftan akkanatti fuulli kana bakkaatu isiniif baha jechuudha. Gan window incognito mode kan jettu kana kun akkanatti isinii baha hedduu security bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan asirra seentanii wanna barbaadan search yoo gootan kan historiin keessan save isiniin ta'u jechuudha. Biraatiin asirratti koompitara keessan keyboard keessan irra okay control shift plus inni yoo cuqaatan akkanatti kana yeesoo irra akkana yoo cuqaatan akkanatti isiniif baha jechuudha. Akkana control shift plus akana qabdanii plus inni yeroo gootan akkanatti isinii baha. Shift plus akana qabdanii plus inni yeroo gootan akkanatti isinii baha. Kun hedduu security jechuudha. Asirratti wanna barbaadan yeroo wanna barbaadan yoo search gootanii daawwattanis historiin keessan save hin ta'u jechuudha. Historiin keessan save hin ta'u jechuudha. Daawwattoota kiyya kunoo asirratti firiidhaan attaakaarota tokko kamerraa illee bilisa taatanii wanna barbaadan daawwachuu ni dandeessanii. Isiniin jaa viidiyoo kanneen akkanaatiif YouTube channel TikTok keenya subscribe akka godhan recommend isinii goona. Bilbila irratti immoo browser barbaadan browser fedhe yeroo seentan amma fakkeenyaaf Google Chrome yeroo seentan wanta kana fayyadamuudhaaf achiin mallattoo tuqsadii profile keessan cinaa kana irratti ni cuqaaftan achiin isa lammaffaa irratti argamtu ni incognito tab kan jettu kana ni filattanii asirratti gaa full screen yeroo ni incognito tab kana banu ni dukkanaa jechuudha. Sababiin isaatis screenshots ta'e screen record gochuu hin dandeenye privacy waan ta'eef kanaaf bilbila irratti wanni dabalataa inni hedduu Google Chrome yeroo fayyadamtan faayidaa qabuuf yeroo osoo taabii kana fayyadamu jirtanii baatan keessaa yeroo itti deebitan ishaaraa yookaan paaswordii bilbila keessaniitiin kan deebitanii isa san access godhuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf hedduu secure jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kanaaf viidiyoolee kanneen akkana argachuuf YouTube keenya Safe Tech subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanneen akkana hedduu jira. Viidiyoo irraa daawwadha. Akka daawwattan isin affeerree jira. Gaafiilee waa'ee appii bilbilaa kan qabdan koomentii jalatti barreessaa. Video kana like share godhaa. Bye bye.